qo'atama waan kana qabatamaan dhageesse yaani jechuun fuudhuun isaa kun qabatama. Deemaa hawaasa hunda. يعني mana mallaqa ijoollee keetii keetti yani sababa bal'inni kun sijjammar siifillee guura min isaafillee guura min sababa ilmaan kanaatiif Oromoon isinii guurtee mire siigalee haa ilmaan tu ittiin tajaajilamtuuf atillee yookaan dhukkubsattee bakka ciisattu ittiin tajaajilamtuuf ka guurameef inni mallaqa kanaa mana bitate mana jireenyaa bitatee galee jaartii amma itti fuudhe. Ajaa'iba wallahi hayyeetti buke. Fuudhe maa akka inni fuudhe nama hundatu beeka. Ijoolleen roobee keessa jirtu, ijoolleen shaalloo namni Itoophiyaa jiru, namni wallaaleen jiru, namni biyya kana keessa jirus namni wallaaleen jiru garuu inni waa fuudhe jedhee natti maare aanniif inni eega waliin haasa'uu deemne hadha baatii 4 moo baatii 5 deemna. Qubayyuu waliin qabnu nama biraarraa dhaga'an. Garuu ammootu ani nin fuudhaa sijjammar jireenya kiyya keessaa bahii naan jedhe bakka jechuun ani wallahi waan isaa haasa'ullee hin danda'u kana sanallee jedheellee dubbachuullee hin barbaadu. Walumaa galatti hawaasni Oromoo akka kaleessan na wajjin rakkatee ilmaan kana asiin naage ani firan qabu nama na dubbatu qabu yeroo asirratti bo'u maraattuudha naan jedhe namni an caarraa ilmaan kiyyaatiif caarraa kiyyan nama raache asii galee an firan qabu nama na dubbatu qabu. Akkam firan qabne beekee kana mana natti dalage anarras borusoonni na boochisu caarraa ilmaan kiyyaati sii galee akkasuma immoo sa'aatii live irra dhufu kadhatteen quuftu warra kadhatteen quuftu beeloftu jedhanii sababa badii inni balleessee fi maallaqa inni niif zariin isaa guurrate ka uummanni na arrabsu sana hawaasni kiyya akka naa beeku barbaada. Hundi keessan waan isinii danda'ame yoo dhugaa miidhaa haadhaatiif ilmoo Oi si fuudhan wallahi dhageeffadhu waan amma ati ilaarraa jechuun maallaqni sun akka ati itti fayyadamuutti hin jirre ilmoon kee itti fayyadamuutti hin jirre gabbaatee hawaasatti nimtu hawaasaatu maallaqa guure maallaqni kan uummata Oromooti maali? Uummanni Oromoo ilmaan keetii fi atiis akka itti tajaajilamtuu fi akka inni itti fuudhuu fi miti gabbaatee hin dubbattu ture. Akkamittan dubbadha duuba ani namni kun hin sirrata hadha boru sirrata ammoo maallaqa san waa balleessaatti beekaa re'an maalitti beekaan akka inni kana akkas waan akkanaa akka inni raawwatu ani eessatti hin beekaan. Duraanuu akka akkaawuntii haadhaa irratti akka galeen hin beeku hin qabnu naan jedha yeroo ani isa gaafadhe. Hin qabnu birrii wayituuyyuu hin qabnu maallaqni wayituuyyuu wanni qabnu hin jiru naan jedha si galee. Haa ta'an garuu akka inni jiru ni beeka garuu maaliifi maybe surprise na gochuufi namni kun ammootu qabeenya kana dabarsee waan biraa ittiin godhu maaluyyuu yoo godhe anumaaf ilmaan kiyyaaf walitti qabaa jira ka jedhamu beeyte akka ganzabni jiru osoo beeku. Yani homaa ittiin godhu maybe ilmoodhaaf akka ani hin balleessineef walitti qabee jira ka jedhamudha malee akka maatii wajjin waliin mari'atanii anaaf ijoollee haala jambii baasanii tokkoffaa maqaa nu balleessanii hawaasni Oromoo akka ani itti fayyadame akka ilmaan kiyya ittiin guddachaa jirtutti beeka. Garuu dhugaan jirtu ammoo anis ilmaan kiyyaas ganzaba uummanni Oromoo waggaa kana hunda nuu guure marraa takkitti ka aniif Mubaarak Musammaa bara 2023 guure sanuu yeroo sana inni naa oliin jiru yeroo sanaayyuu jaartii biraa fuudhee jira. Hawaasatti nimne malee yoo gabbaatee hawaasatti miti gocha suukanneessaa sirratti hin godhaa waan sila ilma namaatti godhamuu hin qabne asiida mara fuula keetti naqanaan jechaa ture yoo ati gabbaatee hawaasa Oromootti himte an sagalee san qaba gabbaa'ee uummata Oromootti himadhu uummanni Oromoo homaan an godhu ka jedh ni beekani manguddoon biyya kana jiran. Akka ani maallaqa waan isaanillee godhan qabu zariin isaanillee qubanan qaban ijoollee kiyyaaf duraadhanaaf sagalee naa ta'aa turtanii miti. Obsee kabajaa keessanii fanas gahe garuu har'a muyna kiyyaa oolte ijoollee kiyyaa sagalee naa ta'ati dhimma ilmaan kiyyaa kana gar tokko naa deebisa malee ani maallaqaa miti kanan barbaadu sagalee keessaniin barbaadu an firan qabu bakka sagalee naa ta'a waggaa kana guutuu kophaa kiyya kusadhee ilmoo kiyyaa asiin gaadhee Difu koi mi alati ishiate emotional tani koi ka public arretti le akalatin boyni koi adam mal ni gargarse kan kwani at barbad mi fact wan gabab city wan iju mal barbad sponsor barbad mo mal ni wan at barbad mi awas mal ka gargar barbad ya de ke gabab city satum boyni at bakka mal ni me lali yan ki sponsor ki ya maka isatin jira eshi email file number inu dorkate email inu sponsor tingal fanne nu dorkate hinken nu je Bele warra sponsoraatiin bilbilee sponsora san cancel godhaati maallaqa kiyya naa ergaa jedhe. Isatu jedha? Eeshi. Biyya kanallee dhufuu hin danda'u naan jedhe. Amma
tokko jirti makiinaa sanillee na duuba gurguraati maallaqa na ergaa jedhe. Ani dhimmi ilmaanii nan galchuu ilmaan kana akka feetetti guddifadhu sillee ijoolleellee jireenya kiyya keessaa baasee jira jireenya kan kee dhuunfaa jiraadhu naan jedhe. Amma abbichi jechuun gaafa dhiifama naa godhate namtichi jechuun abbichi ispoonsara dura isinii ta'eeti akka ijoollee maqaa isaatiin jirtu akka dhimmi kee marti maqaa isaatiin walii hidhannaa qabu beeku kuni dhimma kan kee rakkoo kan kee kan akka ijoollee kana kophaa guddistu akka ijoollee kana keessa ati biyya kana keessa rakkattu hin beeku. Maaliif beekan jarri itti mee jira garuu yoo beekanillee onni isaan gochuu danda'an maaltu jira abbaan uyyuu itti jabaatee. Eeshi haadhati nama dubbiin dheeressu ganna gabaa maas gargaarama wanti ati gargaarsatti barbaaddu gargaarsa mallaqa ammoo maali akka nama kana yookaan ispoonsara biyyaa bitattee waan kanarraa rakkina kanarraa bahu barbaadamoo yookaan ispoonsara biraas jijjiiramee rakkoo kana keessa baatee maqaa ijoollee kanaa jijjiirsifatu barbaadamoo maal inni atama shoortaan sargaba. Inni qabamee mana hidhaa baatii 3 moo baatii 2 eegagaheen maallaqa san gaafa rakkadhee waan ani ittiin deddeebi'u gaafa dhabu kennaafi jedhe mana hidhaa keessallee taa'ee kanan an asii isaa akkanatti sagalee ta'u kanan asii isaaf ilmaan isaati akkana boo hidhaa keessa taa'ee makiinaa sana gurguraati maallaqa lafa naa kaa'aa jechaa ture. Sigale waan kana hunda ammoo amma eega inni mana hidhaatii baheen dhage akkasuma ammoo ammas dhiibbaa gochaa jira naa ergaa makiinaa gurguraati gaafa inni jedhu anqoosaa si'aa jira. Umarratti amma ammoo bultii biraa jaarrate jireenya biraa eegalee jechuudha. Kana waan na gootan na godhaana naa hubadhaa hanga onaa kophaa kiyya akka ijoollee kana guddisaa jiru ammas ammoo haalaan keessa jiru ilmaan kun keessani akka gootan godhaati bakkaan akka dubartii tokkotti miidhameen jiraan wallaahi naasa'uu hin danda'amu waan inni na godhe. Kan boyni sifu ani gama kiyyaa waan dhuunfaa kiyyaa akka nama tokkotti si gargaaraati kaan immoo hawaasni jirullee si bira dhaabatuuti anaasaallee sitti dheeressuun barbaaduuti yaa adreesii lakkoofsa kan keelleen qabaa waa hundaa si dubbisaati bakka ulfaadhaa galatoomaas min jedhaati yeroo gaarii qabaadha. Imboon bakkaasee imboon wanti hin dabarre hin jiru maaliif ennaan ijoolleen keelleen guddatti taarikni keellee boruun jijjiirama atillee boru nama biraa taatee jiraata guyyaan kun illee darba wanni hin dabarre hin jiru biyya lafaa kanarra eenyu namni wanti dhaabbataan hin jiru rabbii tokkocha nama uumee alatti kanaa jechi imboon bakka guyyaan kun hin dabraati imboon bakka dubartiidhaati haadha dhiiraati haadha dubaraati boon sirra hin jiraatu imboon bakka boon sirra hin jiraatuuti waan dandeetta aga dandeetta yaada kee obsaan ibsadhu malee imboon dafi galatooma. Har'a anaaf ilmaan kiyya badheetti nu gatee isinii galee mana ijaarrate qabeenya uummanni Oromoo na gargaareen bultii itti ijaarrate an bultii sanaa miti kan na gubu jiru miidhaa ilmaan kiyya kaleessa miidhamte an miidhamee badii isaatiin ittiin woqasamaa ture.